warra lubbuun baatee warratti himuudha. Ammallee egaa Owwii akkuma beekamutti keessaa fuusu Darabiyaa wanta maali Oomaan biyya adda addaa keessatti uummanni keenya dhuma akka jiru namuu quba qaba. Ijaan argaa hin dhagayaa asoo dhagayuu akka nama hin dhageenye asoo arkuu akka nama agarree ta'uudhaan lubbuun nama hedduu akka nurraa dabreen asitti isiniif gabaasuu barbaada. Yeroo ammaan tanaatti garuu hanqi tokko galuun isaanii ni beekama. Biyya Oomaan irraayisii, Joordaan irraayisii, Yaman irraayisii gudaantoota Oromoo kana biyyaa akka galan ni beekama. Garuu guutuu asoo hin taane nama muraasaa akka parsantiidhaan gisee fudhattu jechuudha. Haalli amma keessa jiran garuu haala cimaadha. Haala cimaa kana keessatti namni irraa dubbachaa jiru namuma takka ta'e. Lafarrattis akka uummanni qaamni dhimmi ilaallatu qaama mootummaa haa ta'u imbaasiidhaan ta'anii gama mootummaa federaalaatiin haa ta'u namni hojjetu hin jiru. Dura warri hojjechaa turres amma na jala hafanii akka miidiyaa OMN waliidhaan gabaasaa ture riipoortara isaaniitiin ture akka biyya Arabaatti akka shabbuu miidiyaa Oromiyaa 11 isaanillee waan kana guutuu cufan jechuu isaanis gaba isaaniitiin. Maaliif haalli ijoollee teenyaa aktivistoota keenyaa kutaa hundi waa'ee dhimma dhuunfaa malee dhimma hawaasaa guutuu dhiisanii jiran jechuudha. Alaa kulli haal nama kumaatamaan dhabne jirra. Eega namni galee nama du'e adda baasuu irratti lakkoofsa isaanii gama feesbuukaatiin yeroo gabaabduu keessatti ifa isinii goona nama du'e walitti guuraa jira akka godina hundatti jechuudha. Amma ka dabre ammallee jechuudha. Ammallee yeroo ammaan tanaa keessatti Owwii Suudi Arabiyaa mukayyafa daqiiqaa takkaaf bantee Oomaan keessatti mukayyafa daqiiqaa takkaaf cuftee hanqam takka nama gubaa ni beetanii nama ukkaamsaa ni beetanii shamarran daa'imman dargaggoon qeerroon manguddoon mana hidhaa keessatti duraan Suudii qofaa amma Yamanis dabalatee Oomaanis dabalatee namni dhumataa jira. Yoo amma maal kophaa kiyya humna kiyya olte Oromoon uummanni san haa dhumanii Muniir Atiis keessaa bahi. Dhimma kanarraa karaa tiwiitaraatiin haa ta'u karaa feesbuukiitiin haa ta'u dhimma lafarrattis asirra qofaa miti itti dhiisi haa dhumanii lafarra haa xaragamanii namni mana hidhaa seenes haa du'u namni kontiraataaf dhufes mana madaam keessatti amma kamaraatiif kana sagalee waliin hin taanu namu asumarraa dhimma dhuunfaa keenyaa qofa wala yoo jenne anis ararraa jalqabee wanna kana kophaa kiyyaani asumaan namni reef kuma gama keessaatiin reef kuma arkurra guutuu sooshaal miidiyaa keessaa fuu karatti maali tiwiitaraatii fi feesbuukarraa guutuu dhabuu qabu. Yoo uummanni hawaasni hojii ka hojjetu tahee uummata waliin baraarra yoo jenne sagaleen faayidaa qaba. Yes faayidaa qaba. Faayidaa qabaannaan nuti imbaasiin daayirektii waliin bilbilee waliin haasofne sadarkaa kanaan geenye jechuudha. Yoo hawaasni ka dubbatu yoo ta'e akka kutattiin dubbadhaa ispeeshaalii kutaa Abaalee haa ta'u Arsii haa ta'u Jimmaa haa ta'u Shawaa haa ta'u Wallaggaa haa ta'u kutaalee kana Walloo haa ta'u Harargee haa ta'u aktiivistiin naannoo sanirraa dhufte ka Dubaay jiru haa ta'u ka Itoophiyaa jiru haa ta'u walitti dhufee bakka takkatti yoo sagalee ka tahee wanna kana furmaata fida yoo jenne Rabbii gadiitti furmaata fiduu ni dandeenya. Uummata san baraaruu dandeenya. Lakkii uummanni guyyumarraa namni 5 namni 3 namni 4 guyyumarraa haaduu nuti asirraa sagalee sobaa ji'arraa guyyaa takka ni goone yoo jaan waliigallee dhumaatii du'a irratti murteessine ulaatti cufannee gurratti cufannee bakka takkatti adda bahuu qabnaadha. Anis isinitti dabalamuu barbaada yookaan isin dabalamuu qabdan yookaan anaatu isinitti dabalamaadha. Wanni inni itti dhufe. Yoo hawaasni Oromoo dhufee waliin sagalee ni taanoo jettan waliin taanee uummata baraarra lakkii Muniir dhiisii haa dhumanii haa du'anii achumattis qaamni madaawees shamarran laguun itti dhuftees feestaalii saniidhaan raamuu baastee haa duutu Owwiinis haa fixu baadiyyaa keessa jirus haa du'u yoo jennee walii gallee waliif haa galu.
waliigaluutti walii dhufne yookaan waliin sagalee ta'uu qabna yookaan akkuma isin haaduwan callistanii tumurte jettaanis callisuu barbaadeeti. Waliigaluu qaba. Hawaasni Oromoo naaf haa murteessu. Namni tokko lubbuu nama tokko ilaa yoomiiti. Kanaaf ilis asirratti yaada kan nadhaa waliigaluu qaba. Oromoon hundi feemasni hundi kan biyya jiru kan Suudibaa jiru kan Kaayiroo jiru wanna kanarratti guyyaa takka sun taane ji'a takka ajandaa godhanii lubbuu nama sanii baraaru. Lakkii Muniir itti dhiisee eegas jalaa jiran haaduwa yoo jaan irratti murteessine anis guutuma guutuu dhaabu uummata hawaasa lafarra jiru warra doktoroota haa ta'u piroofeesara haa ta'u guutuu waliin dhaabu kanaan hin dhufe hawaasni Oromoo haa dubbatu. Haa dhumanii immoo Oromoo kutaa 11 kokkee qabnee ajandaa godhannee asoo abdii murannee uummata san baraarre yoo jaan Oromoon haa murteeffatu. Mubaarak yaadni kiyya ifaan sagalee kee jira? Jira. Sagaleen kee jira garuu Muniir ajandaa kana manni waan sirkaa fudhatu itti fakkaatu. Waliin taanee hojjennaa yoo ta'e malee dhiiseen deemaan jedhu kun yana biratti fudhataman qabu yaada kee. Walii taanee hojjennaa dhaabar walii taanee guyyaa tokkoo miti hanqa uummanni achi uummanni san lubbuudhaan bahu. Mee hotta amadis tas'uudii dhiisi oomaan nama oomaan jiru ol naqime nama oomaan lakkoofsa 5 warreessa. Oomaan keessatti akkuma godina hundarraa namni guyyarraa dhumaa jira. Namni sagalee isaanii dhageessisu hin jiru. Tas'uudii qofaa miti, ka biyya biraa qofaa miti. Ridwaan Sharfuu kunu. Nama takka buusiiti Ridwaan Sharfuu naqi. Ridwaan. Warra laal oomaan jirtan laal inni qofaan buloogu siin goon nama oomaan irraa rakkoo oomaan qofa. Rakkoon nama takka dhukkubsatee nama takka marree ta'e miti nama jilmaadhaan dhumaa jira. Amma yaada ijoollee warra rakkate tun taane yaada uummataa fuuna malee ijoolleen oomaan yeroo hedduu ifa iyyatu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Kanaaf uummata mariisifna malee maal warra rakkate ol galchinee maal goona maal gochuu dandeenya. Uummatuma mariisisuudha malee osoo. Kennaatii yoo wal jalaa gadabu carraa namarraa fuchuu gaariidha. Warra rakkate irraa itoo fuchuu hin ta'in warra gastiitii wal jalaa bubuu keenya wayyaa mubee rabbiin si haa fayyisu rabbi siif haa araaramu inshaallah du'aa ishii godhaa jirra warra duraan dursee fayyaa gaarii rabbi siif hadee kennuudha. Duraan dursee gaafiin kiyyaa Muniirii ilaallatti. Muniiri akka yaada kiyyaatti yoo hawaasni Oromoo na wajjiniin hojjechuu baate waan kana anis dhaabeen keessaa ba'a. Hawaasni Oromoo akka fedhe ta'uu akka ta'e dhiisee anan gashuudha. Haalli isaa kun akka gaafii keetti akkasii miti Muniir. Akkanan ilaallatti keessaan bahaadha miti. Akkasii miti. Hawaasni Oromoo yeroo Oromoon gizee dhumtu yoo callisu ta'e an maaliin godhuu dandeeyadha. Isaan warra takkaan ta'uu qabaadha. Anaa miti hawaasni Oromoo kun. Oromoon ana qofaa miti hawaasa Oromootiin baana. Hawaasni Oromoo kun guutumatti yoo harkatti gatee ani Muniir qobaa kiyya maaliin gochuu danda'adha yaani kan walumaa galatti miti. Maaliin godhuu danda'a hawaasni Oromoo uummata dhumaa jiru kana yoo itti callisu ta'e lubbuu nama meeqaa dhabne lubbuu dargaggoo meeqaa dhabne lubbuu shamarran meeqaa dhabne. Dhugaadha wanni kun dhugaadha. Mobeedhaan yoo kunoo boo'aa jirra akka hawaasni rakkatu hawaasni keenya rakkatu akka hawaasni keenya bakkee jiru ni beeyna. Waan kanarratti an akka yaada kiyyaatti Muniiri Oromoodhaaf hojjetteetta ajjaateetta atis akka nama tokkootti galatoomi namni kireeditii walii kenna deemuun gaariidhuma sagalee namaa ta'aa jirta ta'aa jirti. Hafeemata hin taanellee walumaa galatti sagalee ta'ee si cina dhaabbachuu qaba. Namni feemata Turkii si qabaa jira. Abdalla. Mee taap koppii linkii godhaa mee taap koppii linkii godhaa. ta'u qofaa miti akka
nama tajaajiluu fi haalatti nama tajaajiluu bahuudhaa hin qabdu. Kanneen kanatti baay'ee guddatee wal jalaa luka dhahuu dhiisee silaa wal guddisee. Abdallah networking ke sirriin jiru sirreeffadhu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dhagaas jirra. Kanaafi an akka yaada kiyyaatti maal jechuu barbaade walumaa galatti waan kana keessaa bahuu hin qabdu. Garuu hawaasa of cina hiriirsuu qabda. Hawaasni si cina hiriiree si deeggaree si cina dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya asirraa dhamaara kana walumaa galatti mubeen dhukkubasataa jira. Gara mubeetiin iyyuu rakkataa jirra. Ati immoo kana fiduudhaafi ani yaada kan kee kana nama orma keessaa baay'ee jechuu kee irratti hawaasni si cina dhaabbachuu qabaa si cina dhaabbachuu qabnaa jedha walumaa galatti yaada kiyya gabaabse. Bar feemasni hunda gaafa feemasni hajjamamaan taate. TikTokii Birhaanu jedhu nufteerti ganniin. Nuti TikTokii si barbaanne malee feestimaan dhufne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube. Aye. Mube. Danana. Sitti wayyae. Mube jirta? Jirra. Dhaga'u. Mubee haasofsiidhuudha. Anjiin qabina mubeen hin dhagahaa salaamatti gaafattanii baga rabbiin si hawwayyeessu rabbi jaafu jiraate itti dubbadhaa malee mubeen haasa'uu hin danda'u. Mubeen dhukkuba bar dirqamuma miidiyaattas baara malee namumichi dirqamaan qabee numa innaa waan godhudha bira bee miidiyaa irraa cufu galaara malee mubeen dhukkuba. Tole rabbi isaa fayyisu. Salaama jedhaanii isin jalaa qabaa sagalee ol fuudhee dandeenye haasa'u waan ta'eef. Eshi galatooma bakka rabbi isaa fayyisu du'aa eegu'aa fi hundi keessan fakkiis bakkee jiruutti hin goonaaf. Ulfaatu sun eegu. Uummanni keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamitti jirta amma? Waan jedhu ogeetti alhamdulillah. Rabbiin si aafiyu habiibii keenya qaali wallahi du'aa'iidhaan rukuu keessa sujuuda keessa sumaa wajjiniin hin jira. Abshiri mubeeko. Rabbiin si alla jawala jasaati. Abshir wallah. Uummanni keenya eessa deeme moo eessatti yaa rabbi jedhaati. Waa'ee isaa dubbatamaa jira. Agartee jirtaami dubbii tana kana rakkoon jiru gaafa rakkata malee yookaan obboleessii hojii dhalate yoo rakkate malee yookaan obboleettii hojii dhalate rakkatu malee kanaan nu mudataa jira. Obboleeyyan dhufanii nuti dararanii yeroo kaan bakka biraa jiranii yeroo rakkina keessa seenan nuti bira dhufanii kana amma nu mudataa jiru. Nuti nu mudataa jiru hawaasni akkasitti beekee hawaasni Oromoo akka garaa walitti jabaachaa jiru. Yoo namni kumni takka du'e kumni takka amma fakkeenyaaf naannoo goofaatti nama 200 du'e gaaniiti. Kuno alaabaan gadi buutee wanta jechaa jira gaddaa ibsamaa jira haasaan magaalaa jaajanii jechuudha. Ijoolleen keenya garuu biyya Arabaa kana keessatti yoo xiqqaate nama 200 oliitti du'e biyya muraasa kana keessatti. San dura akkasitti 1000 du'e. Annaaf galuu dubbiin tana hawaasni ifatti beekee cakkaanyummaa hawaasa keenyaatis beeknee callisnee tumatti haa fufnudha. Kanaan ibsuu barbaade. Wanni kun Muniir akka yaadutti viidiyoo hojjetamee hawaasni irratti waamamee. Ayyo.